Yooyaa hordoftoota chaanaalii keenyaa nagaan isiniif haa ta'u. Guyyaa irraa Basic Statistics Chapter 2 paartii isa xumuraa qabannee isinii dhiyaanneerra. Akka waliigalaatti Basic Statistics Part 5 jechaadha viidiyoon kuni. Egaa chaanaaliin keenya yeroo gabaabaa keessatti guddina ajaa'ibaa agarsiisaa jira. Kanaaf immoo sababni isinidha. Warreen subscribe gochuudhaan miseensa faamilii keenya ta'aa jirtan akkasumallee like share gootan guddaa ulfaadha isiniin jenna. Akkasuma immoo warreen chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan miseensa maatii keenya akkasiin taatan kabajaan isin gaafanna. Gara guyyaa har'aa viidiyoo qabannetti haa ceenu. Guyyaa har'aa kan nuti qabannee dhiyaanne diaagiraamatii keenya graphic presentation of the data kan jedhudha. Kana dura egaa waa'ee frequency distribution paartii garaa garaatiin qooduun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa immoo kan nuti ilaallu waa'ee presentation of the data kan jedhudha. Yeroo isiniin jedhu data keenya haala kamiin present akka nuti goonu kan ibsudha. Egaa as keessatti haalatti daataan keenya bifa graafikaalii yookiin immoo bifa diaagiraamaatikiidhaan ibsuu dandeenyudha kan nuti viidiyoo kana keessatti waliin hubannu. Definition isaa akkasumallee haala hojii isaa kan waliin ilaallu ta'a. Haga xumura barnoota keenyatti nu faana ta'a. Yaadannoo qabda isiniin jenna. Haa jalqabnu. These are techniques for representing data in visual display using geometric and diagrammatic and graphic presentation of the data gaafa jennu tekniikii yookiin immoo haala ittiin data keenya bifa geometricaalii yookiin bifa graafikaalii bifa warreen akka histogram, bar chart warreen jedhaman kanaan data keenya ibsuu yookiin immoo bifa picture yookiin immoo image garaa garaatiin data keenya ibsuu jechaadha. Gabaabaatti mata duree kana keessatti kan nuti waliin ilaallu. Egaa jalqaba data keenya present gochuu osoo hin eegalin dura faayidaan isaa maalidha yookiin immoo data keenya ibsuun yookiin bifa graafikaalii diaagiraamaatikiidhaan kaa'uun keenya maaliif barbaachisee jennee yoo ilaalle importansii isaa yoo ilaalle jechaadha. Jalqaba irratti they have greater attraction. Kana jechuun daataan keenya nama hawwataa akka inni ta'uuf yookiin immoo namni tokko dubbisuudhaaf akka isa hawwatuuf attract akka nama godhuuf kan gargaarudha bifa graafikaalii yookiin immoo diaagiraamaatikiin gaafa keenyu. Fakkeenyaaf amma bifa daataa raw daataa tokko fakkeenyaaf 30, 20, 10, 15 akkasittiin yoo taa'e isa kanarra bifa graafikaliidhaan bifa graafikaalii bar chartii isa ta'u histogiraamii isa ta'u yookiin immoo bifa graafikaalii yoo ibsine attract nama godha jechaadha. Inni kun faayidaa isa tokkodha. Lammaffaa to facilitate comp. Kana jechuun immoo data keenya variabiloota garaa garaatiin compare gochuudhaaf kan nu fayyadudha jechaadha. Data keenya variabiloota garaa garaa achi keessa jiran compare gochuu hin dandeenya gaafa data keenya haala kanaan haala graafikaaliidhaan present goonu. Sababa kana compare gochuudhaaf nu fayyada jechaadha. Kan biraa immoo they are easily understandable. Kana jechuun namni tokko haala salphaatiin waa'ee data keenya akka hubatuuf fayyada jechaadha. Data keenya present gochuu yookiin immoo ibsuun kan inni nu fayyadu haala salphaatiin akka nuti understand goonu kana jechuun akka nuti hubannuuf kan nu gargaaru inni kun graphical presentation yookiin immoo diaagiraamaatiik data keenya gaafa keenyudha jechaadha. Egaa diagrams are appropriate for presenting discrete data. Egaa amma kan nuti faayidaa sarga kana ta'e diaagiraamaatikaaliin bifa diaagiraamiidhaan data nuti keenyu data kamidha jenne yoo ilaalle tokkoffaa dataan keenya discrete gaafa ta'u kan nuti diaagiraamaatikaaliin keenyu dataan discrete ta'anidha jechaadha. Inni kun diaagiraamaatikaan kan nuti fayyadamnu. Wayin immoo diaagiraamaatikalii warreen jedhaman kun warreen akka qualitative data warreen jedhama. Qualitative data isaanis warra akka pie chart, pictogram, bar chartidha warreen diaagiraamaatik jedhanii. Warreen kana egaa pie chart, pictogram, bar chart kan nuti fayyadamnu daataan keenya maal yoo ta'edha jechaadha? Qualitative data yoo ta'edha jechaadha. Qualitative data jechuun immoo data numerikaalii yookiin immoo bifa lakkoofsaatiin ibsuu kan hin dandeenye qualitative warreen ta'an yookiin immoo lakkoofsaan haga kanaa jennee kan nuti kaa'uu hin dandeenyedha jechaadha. Waa'ee qualitative, quantitative warreen jedhaman kana viidiyoo kana duraa keessatti isin hojjenneerra. Ammallee warreen viidiyoo kana duraa isin hojjenne hin ilaalle jalqaba viidiyoo sana akka isin ilaaltan recommend isin goona. Sababni isaas viidiyoon kun wal qabatee waan deemuuf amma waa'ee qualitative, quantitative data achi keessatti sirriitti hoonee hin ilaalleerra. Ammallee warreen isa ilaalle akkasiin isa jalqaba ilaaltan recommend isin goona. Egaa qualitative data ibsuufidha jechaadha warreen akka pie chart,
Piktogiraamii baar chaartiin kun kan inni nu fayyadu. Egaa warreen kana bal'inaan ilaallaa. Pie chart jechuun maal jechuudha jennee gaafa jalqabnu, pie chart jechuun bifa sarkilii yookiin immoo bifa geengoo kan qabu inni kun pie chartidha kan inni jedhamu. Daataa keenya present gaafa goonu bifa geengoo kanaanidha pie chart inni jedhamu kuni. Pie chart is a circle that divided into section which according to the percentage of the frequency in each category of the distribution. Kana jechuun pie chartiin kun egaa sectionoota garaa garaatti qoodeetti kan nuti daataa keenya kan nuti agarsiisu. Fakkeenyaaf sectionii kana keessatti amma kun boy yoo jenne, kun girl yoo jenne, haala kanaan married, haala kanaatti daataa keenya percentage garaa garaatti qoodnee ibsuu kan nuti dandeenyu. Inni kun pie chartidha kan inni jedhamu jechuudha. Kanaafuu pie chartiin bifa akkamii qaba? Bifa sarkilii qaba jechuudha. Egaa pie chartii kana gaafa hojjennu bifa percentageidhaan daataa keenya qooduu dandeenya. Akkasumallee bifa aangilii yookiin immoo bifa digriidhaan qooduu dandeenya jechuudha. Formulaan inni gaafa percentageidhaan hojjennu inni kun value of the part yookiin immoo value frequency partii sanaa over n kan jechuun immoo summationii frequency waliigalaa times 100%. Akkasittiin percentage argachuu dandeenya. Akkuma kanaa immoo kan nuti sirratti argannu bifa aangiliitiin qooduudhaaf immoo 360 digirii 360 kanaanidha jechaadha kan nuti baay'isnu. Sababni isaas 360 jechuun geengoon kamiyyuu digiriin waliigalaasaa 360 namtiire bifa sectionii garaa garaattiin gaafa qoodnu formulaa kana fayyadamna jechaadha. Kun bifa digirii yookiin bifa percentageidhaan daataa keenya gaafa ibsinudha. Fakkeenyaaf examplein tokko asirra jira. Draw a suitable diagram to represent the following population in town. Egaa asirratti kan nuti hubachuu qabnu men, women, girl, boys jedhee iddoo garaa garaatti qoodeera. Egaa kana jechuun warreen kun qualitative dataadha kan isaan jedhamanii. Marshall statistics jechuun warreen akka Marshall statistics, warreen akka sex namni, warreen akka men, women, girls, boy jennee gaafa qoqqoodnu warreen kun qualitative dataadha kan isaan jedhamanii. Sababni isaas bifa kaategorii yookiin immoo bifa garaa garaatti qooduu waan dandeenyu jechuudha. Egaa example kana keessatti bifa pie chartiidhaan gaafa ibsinu, jalqaba irratti percentageidhaan ibsine yoo ta'e percentage isaa baasuu qabna jechuudha. Digirii yoo ta'e immoo digirii isaa find the number of digirii yookiin immoo percentage isaa kana formulaa isaa amma fayyadamneen baasuu dandeenya jechuudha. Sana booddee sectionoota garaa garaatiin daataa keenya sana ibsuudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma meenii asirratti 2500 jira. 2500 kana percentageetti gaafa jijjiirru egaa akkam ta'a jechuudha. 2500 hiruu idaama waliigalaa. Idaamni waliigalaa inni kun 10,000dha. Inni kun 10,000. Kana jechuun 2500 hiruu 10,000 baay'isuu 100. Kana jechuun zeeroon kun kanaan hin baddi meeqa ta'e 25 ta'e jechuudha. Kun percentagein kun haala kanaanidha kan inni dhufu. Akkasuma kana immoo digirii argachuudhaaf immoo digirii 90 kana argachuudhaaf immoo 2,500 hiruu 10,000 baay'isuu 360dha jechuudha. Haala kanaan meeqa arganna? 90 arganna jechuudha. Egaa bifa percentageetiin ibsuu dandeenya, akkasuma bifa digiriitiin illee ibsuu dandeenya jechuudha. Egaa erga akkasittiin daataa tokko isaatiin digirii isaa fi percentage isaa erga barbaadannee booddee bifa sarkilii sana yookiin immoo pie chartiidhaan sectionii garaa garaatti qoodnee kan nuti ibsuu dandeenyudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti percentage sana irratti hundoofnedha. Men, women, girl, boys jennee kan nuti qoqqoodnu jechuudha. Giraadii garaa garaa asirratti percentage ta'eera. Inni kun egaa pie chartiidha kan inni jedhamu. Inni kun bifa pie chartiidhaan daataa keenya percent gaafa goonudha. Inni kan biraa immoo qualitative dataadhaaf kan nu fayyadu pictogramidha kan inni jedhamu. Pictogram jechuun daataa keenya bifa picture symboliidhaan gaafa ibsinudha. Pictogram inni jedhamu kuni we decide about suitable pressure to represent different number of units in which the variable is measured. Kana jechuun egaa bifa picture symboliitiin fakkeenyaaf amma bifa fakkiitiin kan nuti agarsiisnu kun pictogramidha jechaadha. Gabaabatti egaa pictogram jechuun bifa
piiccharii daataa keenya bifa kamiin ibsachaadha? Bifa piicchariitiin kan nuuf ibsu yoo ta'e inni kun piiktoogiraamiidha kan inni jedhamu jechaadha. Kun fakkeenya asirra jiruutiin bifa fakkii garaagaraa kaasnee haala ittiin ibsuu dandeenyudha. Inni kun piiktoogiraamii keessatti. Inni kan biraa kwaaliteetiif daataa keessatti kan nuuf fayyadu immoo baar chaartiidha kan inni jedhamu. Baar chaartiin egaa bifa paartii garaagaraatti illee taayippii garaagaraatti kan qoodamuu fi bifa reektaangilii yookiin immoo rog-arfee wayii kan qabudha jechaadha. Horizontaalii to vertikaalii jechaadha. Egaa definition isaa irraa kaanee gaafa ilaallu a set of bars or thick lines narrow rectangle representing some magnitude over time space. Kana jechuun bifa reektaangilii kan qabuu fi hojjaan isaa immoo magnitude daataa keenya kan ibsu kun bar chartidha kan inni jedhamu. They are useful for comparing aggregate over time space. Egaa compare gochuudhaaf bar chartidha kan baay'ee tokko kan nu fayyadu. Can be either vertical or horizontal. Verticalis kaasuu dandeenya, horizontalis kaasuu dandeenya gaafa jedhu kana jechuun fakkeenyaaf amma gaafa akkasittiin daataa keenya hojjennu inni kun vertikaalii warreen jedhamanidha. Akkasuma immoo baar chaartii horizontaalis ibsuu dandeenya gaafa jedhamu immoo fakkeenyaaf akkas horizontaalii haala kanaan kan ibsinu yoo ta'e inni kun immoo horizontaalii daataa keenya kan ittiin ibsuu dandeenyudha jechaadha. Egaa kan biraa there are different types of bar chartidha kan isaan jedhamani jechuun bar chartiin paartii garaagaraatti yookiin immoo taayippii garaagaraadha kan of keessaa qabu. Simple bar chart, division bar chart, broken bar chart, component bar chart and multiple bar chart. Egaa as keessa warreen nuti ilaallu waa'ee simple bar chartii, component bar chartii fi multiple bar chartii kanadha kan nuti keessatti basic statistics keessatti waliin barannu. Egaa simple bar chartii irraa kaasnee gaafa ilaallu simple bar chart is used to display data on one variable. As keessatti egaa simple bar chartii keessatti variable tokko qofa kan nuuf ibsudha. Simple bar chartiin taayipota garaagaraatti taayipota bar chartii jiran keessatti simple bar chartii fayyadamna taanaan variable tokko qofaadha jechuudha kan nuti asirratti ibsuu dandeenyu. Fakkeenyaaf there are thick lines or narrow rectangle having the magnitude of quantities represented by height or length of the bar. Egaa as keessatti akkuma bar chartii magnitude data keenya kan nutti agarsiisu bifa rectangle kan qabudha jechuudha. Inni kuni fakkeenyaaf amma example kana fudhannee yoo ilaalle productii kana jira ABC jira bara 1957 1958 1959 kun variableota jireedha. Egaa simple bar chart keessatti maaliin ibsinanneerra waan variable qofaadha kan itti fayyadamnu jenneerra. Kanaafuu asirratti simple bar chartiidhaan fayyadamnee gaafa kaasnu kan variable tokko yookiin immoo kan yookiin 1957 yookiin 1958 kan variable tokko qofa ibsuu dandeenya jechuudha. Sababni isaa simple bar chart keessatti kan nuti display goon data on one variable. Kana jechuun kan variable tokko qofa kan nuti agarsiisnu inni kun simple bar chart kan inni jedhamu jechaadha. Fakkeenyaaf hojii example kana solution example kana yoo ilaalle 957 qofa jechaadha. Kan nuti asirratti ilaallu A B C 957 keessa kana fakkaata. Egaa simple bar chart sababa ta'eef kan variable tokko qofa agarsiisna jechaadha. Asirratti kan nuti hubachuu qabnu fakkeenyaaf een kun leengisaa haga kanatti lamsiire kana jechuun kun magnitude data keenya kan nutti agarsiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf een meeqadha asirraa 957 12 jedha. 12 jechuun magnitude data keenya kan nuti asirraa ibsus meeqa 12 kas gara kanadha jechaadha. Inni kun egaa leengiziin bar chart yookiin immoo inni kun magnitude data keenya heetiidhaan heitii bar chart sanaatiin kan ibsudha jechaadha. Akkasumallee product B ilaaluu dandeenya kas 24 jechaadha. Gara 24 kuma data keenya irraa ilaaluu dandeenyu kunoo 24 dha jechaadha. Egaa asirratti kan nuti hubachuu qabnu simple bar chart keessatti kan variable tokko qofa agarsiisuu dandeenya jechaadha. Agarsiisna jechaadha. Kan biraa component bar chart as keessatti partii taayipiin bar chart kan biraa component bar chart keessatti immoo componentii garaagaraatti variable keenya componentii garaagaraatti qoodee kan nutti agarsiisnu kun bar chartidha.
kan inni jedhamu. Fakkeenyaaf when there is diagram to show how total is divided into this component part. Componentii paartii garaagaraatti kan inni qoode variable tokko componentii garaagaraatti qoode jechaadha. Component paartii kan itti agarsiisu fakkeenyaaf kan product kan 1957 kaasne yoo ta'e product A haga asitti yoo ta'e A jenna. Kun B dha jenna. Product B, product C. Kana jechuun kan variable tokko componentii garaagaraatti qoode kan nutti agarsiisu inni kun component bar chart jechaadha. Inni kun kan inni jedhamu the bars represent total value of variable with each total broken into this component part and different colors or design are used for identification. Ega variable tokko kan variable tokko component garaagaraatti kan qoodu maal jedhama jechaadha? Component bar chart jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf asirraa yoo ilaalle ega for example asirraa example kana yoo ilaalle component bar chart 1957 component bar chart kanaan ibsi gaafa jedhamnu kan componentii tokko yookiin 1957 paartii garaagaraatti yookiin immoo componentii garaagaraatti qoodne kan ibsinudha jechuudha component bar chartiin. Kana egaa gaafa kaasu componentii A haga kanaatti yoo ta'e inni kun 12 jechuudha. 12 haga kanaatti sana booddee ida'uu 24 dha kan nuti jennu. Kana jechuun kan product B kan nuti agarsiisnudha jechuudha. Egaa B kan B 24 kana gaafa itti daane kan A to B kan argannaa jechaadha. Haga kanaatti kan jirtu kun maal agarsiisa? 12 kan A ida'uu 24 kan B 24 kan B haga kanaadha jechaadha. Haga ishee kanaadha jechaadha. Inni kun akka kanaattiin component bar chart kan variableota garaagaraa componentii garaagaraatti qoodnee kan nuti ibsuu dandeenyudha jechaadha. Inni kun component bar chart keessattidha. Kan biraa immoo multiple bar chart kan jedhamudha. Inni xumuraa kana keessatti egaa there are used to display data on more than one variable. Kana jechuun egaa variableota garaagaraa kan nuti iddoo tokkotti agarsiisnu componentii garaagaraatti qoodnu jechaadha. As keessatti multiple bar chart keessatti garuu variableota garaagaraa kan haala tokkoon yookiin iddoo tokkotti kan nuti agarsiisuu dandeenyu inni kun multiple bar chart kan jedhamu. There are used for keessatti jechaadha. Fakkeenyaaf amma draw component bar chart to represent sale product from 1957 to 1959. Egaa example gararratti ilaalle multiple bar chart isaa fayyadamnee gaafa ibsinu kun kan 1957 1958 1959 wal faana jechaadha. Kan nuti inni kun keessatti egaa kan inni nu fayyadu multiple bar chart maal gochuudha? Data keenya compare gochuudha jechaadha. Data keenya compare gochuudhaaf inni kun baay'ee tokko nu fayyada jechaadha. Multiple bar chartiin inni kun egaa taayipoota bar chartii jiran keessaa garaagarummaa isaa qabatanii ture yaada. Simple bar chartiin variable tokko qofa kan nuti itti agarsiisnudha jechaadha. Inni kun simple bar chart keessattidha. Component bar chart keessatti immoo variable jiru sana componentii garaagaraatti qoodnee kan agarsiisnu maal jedhama jechaadha? Component bar chartidha. Multiple bar chart keessatti immoo variableota garaagaraa at the same time agarsiisa jechaadha. Inni kun multiple bar chartidha. Garaagarummaa isaa kana qabannaan isin rakkisu. Kan biraa graphical presentation of the data kan jedhudha kan nuti ilaallu. Graphical presentation of the data jechuun immoo daataan keenya yookiin immoo daataan keenya continuously gaafa ta'an yookiin immoo quantitative gaafa ta'anidha kan nuti graphical presentation of the data kana kan nuti fayyadamnu. Isaanis warreen akka histogram, frequency polygon, cumulative frequency graph or ogive warreen jedhaman kun graphical presentation of the data kan isaan jedhaman. Warreen kun egaa yeroo kam nu fayyadu? Applied graphical representation for continuous data. For continuous data yookiin immoo daataan keenya gaafa quantitative ta'udha jechaadha. Kan nu fayyadu. Ammas egaa waa'ee data continuous fi qualitative yookiin immoo quantitative fi qualitative warreen nu baanne ammallee chapter 1 keessatti viidiyoo isiniif hojjenne akkasiin ilaaltaa recommend isin goona. Sanaan ala isin garuu dhiisuu danda'a. Egaa
graphical representation of the data kun kanadha jechuudha kan nu fayyadu for constructing statistical graph. Egaa graafota kana hojjechuudhaaf immoo adeemsa akkamii deemuu qabna jennee yoo ilaalle jalqaba irratti draw label the x and y axis. X axis fi y axis inni kun dirqama kaasuu qabna. Suitable scale for frequency or commutative frequency and the label on the y axis. Kana jechuun frequency commutative y axis kanarra frequency keenya moo commutative frequency keenya kan jennu murteeffachuu qabna jechuudha. Kana gama irratti hundoofnee murteeffannaa fakkeenyaaf amma histogiraamii fayyadamna yoo ta'e vertikaliin keenya frequency dha kan inni ta'u. Akkasuma immoo warreen akka frequency polygon yoo ta'e commutative frequency daanidha kan nuti kaasnu. Egaa jalqaba maal akka kaasnu adda baasuu qabna jechuudha. Sadaffaa irratti to represent the class boundary for histogram or give or the midpoint for the frequency polygon. Egaa class boundary warreen akka x axis kana irratti immoo warreen akka class boundary midpoint fayyadamuu dandeenya. Histogram yoo ta'e class boundary jechuudha kan nuti fayyadamnu. Akkasuma immoo warreen akka frequency polygon yoo ta'e immoo midpoint yookiin immoo class mark warreen jedhamanidha kan nuti fayyadamuu qabna. Mura irratti plus pointisdha. Pointota keenya kan nuti data sana keessatti show goonu jechuudha. Connect the point gochuun immoo fakkeenyaaf amma erga frequency class boundary erga histogiraamii yookiin immoo frequency polygon ta'uu adda baasnee booddee pointoota jiran amma haga isaatti akka ta'ee fi pointoota sana immoo connect gochuudha jechuudha. Inni kun sin rakkisu. Egaa histogiraamii irraa gaafa ilaallu inni kun graafikaaliin kun immoo warreen akka data keenya continuous gaafa isaan ta'an yookiin immoo quantitative gaafa isaan ta'an jenneera waan ta'eef histogiraamiin kun daataan keenya continuous graph nu fayyada jechuudha. A graph which displays the data by using vertical bar of various height to represent the frequency. As keessatti egaa histogiraamii hojjenna yoo ta'e y axisiin keenya frequency dha jechuudha kan inni ta'u. Frequency keenya y axis dha. Inni kun immoo x axisiin keenya immoo maal ta'a jechuudha? Class boundary ta'a jechuudha. Egaa akkasumas class mark class limit illee al tokko hin ta'a garuu inni beekamaan yookiin immoo jeneraaliinsa class boundary dha jechuudha. Histogiraamiin kun kan inni dhufu gaafa kaasnu immoo egaa fakkeenyaaf amma class boundary 5 fi 10 gidduu jira taanaan frequency isaa yoo 10 ta'e asirratti haga kanatti kaasna jechuudha. Akkasuma immoo inni itti aanu immoo 5 yoo ta'e 5 haga 5tti kaasna jechuudha. Immoo sarara shanaffaara frequency shanaffaarratti kan nuti kaasnu nutti agarsiisu inni kun histogiraamiidha kan inni jedhamu. Kanaaf egaa histogiraamiin vertical bar irratti maal fayyadama jechuudha? Frequency fayyadama. Class boundary immoo horizontal axis irratti class boundary kan inni fayyadamu jechuudha. Inni kun histogiraamii keessatti characteristics jiranidha. Kan biraa frequency polygonidha as keessatti kan nuti ilaallu. Frequency polygon jechuun immoo bifa laayiniitiin line graphidha kan inni kaasnu as keessatti. The frequency placed along the vertical axis. Inni kun egaa frequency polygon keessatti vertical axis isaa yookiin y axis isaa frequency dha kan inni keenyu. Akkasuma immoo horizontal axis irratti immoo midpoint yookiin immoo class mark kan keenyudha jechuudha. Inni kun frequency polygon keessattidha. This customer to the next higher or and the lower class interval with the corresponding frequency of 0. This makes it complete polygon. Egaa as keessatti egaa jalqaba gaafa kaanu 0 irraa kaana xumura irrattis gara 0tti jechuudha kan nuti fennu. Inni kun egaa characteristics frequency polygon keessatti jirana. This customer to the next higher and lower class interval with the corresponding frequency of 0. Inni jedhamu kun isa kana jechuudha. Egaa fakkeenyaaf amma gaafa draw goonu frequency polygon gaafa draw goonu horizontaliin kun midpoint jedhaneera. Inni kun immoo frequency jedhaneera. Fakkeenyaaf amma 0 irraa kaana inni kun jalqaba 0 dha. 2.5 achi 2.5 inni lammaffaa frequency isaa 2 dha yoo ta'e frequency isaa 2 dha yoo ta'e 0 kanarraa kaasnee jalqaba dursine jalqabne akkasittiin kan nuti agarsiisu. Inni kun
frequency polygonidha jechaadha kan inni jedhamu. Kan biraa ogive yookiin immoo cumulative frequency polygon. Ogive or cumulative frequency polygonidha kan inni jedhamu. As keessatti immoo ogive or cumulative frequency inni jedhamu kun bifa quantitative frequency fayyadamnee kan nuti kaasnudha. A graph showing the quantitative as keessatti immoo egaa ogive or cumulative frequency keessatti immoo bifa quantitative frequency fayyadamnee kan nuti kaasnu inni kun ogive jedhama. A graph showing the quantitative frequency kan nutti agarsiisu less than or more than type or plotted against upper or lower class boundary respectively. Inni kun egaa as keessatti inni kun vertical axis keessatti maal fayyadama? Quantitative frequency dha kan inni fayyadamu. Horizontal axis keessatti immoo class boundary dha jechuudha kan inni fayyadamu. Inni kun egaa quantitative frequency gaafa jennu inni kun less than or more than type ta'uu danda'a. Isa kana egaa paartii isaa kana duraa keessatti frequency distribution keessatti waliin ilaalleerra akkamittiin akka isaan hojjetaman. Ammallee warreen viidiyoo kana ilaalle viidiyoo sana jalqaba ilaaluun gaariidha isiniin jedha. That is class boundary are put against the horizontal axis. Kanaaf horizontal axis keessa maal ta'a jechuudha? Class boundary dha. The corresponding cumulative frequency are put along the vertical axis. Vertical cumulative frequency kun immoo vertical axis irrattidha jechuudha. Sana booddee the points are joined by freehand curve. Bifa harkumaan freehand curve tuqaalee jiran sana harkaan wal quunnamsiisuu dandeenya jechaadha. Inni kun egaa quantitative frequency ogive quantitative frequency yookiin immoo ogive frequency polygon kan jedhamu warreen kanadha jechaadha. Chapter 2 kana fakkaata hanga kanaattidha. Viidiyoo sattaanuu keessatti chapter 3 kan waliin ilaallu ta'a waa'ee major of central tendency jechaadha. Chapter 3 keessatti isaan kan waliin ilaallu ta'a. Warreen chaanaalii keenya subscribe gootan guddaa ulfaadha isiniin jenna. Chaanaaliin keenya yeroo gabaabaa keessatti guddina ajaa'ibaa agarsiisaa jira. Kanaaf immoo guddaa garmaa isiniin jedha. Ammallee warreen chaanaalii keenya subscribe goone subscribe gochuudhaan akkasumallee like share gochuudhaan chaanaalii keenya akkasiin guddistan akkasumallee viidiyoo garaa